Itoophiyaatti roobni cimaan roobee badii qabeenya uummataa irraan gahuun ibsame. Naannoo Oromiyaa godina Arsii Lixaa Aanaa Daabbaatti rooba cimaa roobeen lolaan uumameen manneen jiraattota aanichaa irraa dhangala'uun qabeenya manneen keessa jiruu fi beeyladoota irratti miidhaa fi badii dhaqqabsiisee jira. Rooba hagayya 5 bara 2017 roobeen lolaan uumame manneenii fi beeyladoota baay'inii fi tilmaamni isaanii ammaaf hin beekamne irra badii gurguddoo dhaqqabsiisuu miidiyaaleen hawaasaa gabaasanii jiru. Dhaabbileen mootummaa fi gargaarsaa haala jiru hordofaa deebii fi gargaarsa barbaachisu kennuudhaaf hojjetaa jiraachuu isaaniis ibsamee jira. Gabaasni kun odeeffannoo waajjiraalee koominikeeshinii aanaa Adaabbaa fi godina Arsii Lixaa akkasumas miidiyaa OMS irraa kan fudhatamedha.